Harka fuune attam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa ta'u daawwattoota koo biyya alaa biyya keessaa jirtan akkuma waliigalaatti guutummaa addunyaarra jirtan hundumaaf attam jirtu. Weerara koronaa vaayirasii kanarra haftanii keessumattuu bara dijitaalii kana keessaa wantoonni viidiyoodhaan darbu, wantoonni feesbuukiidhaan darbu, wantoonni televiiziyoonaan darbu hundumtuu tarii isin weerarsee isa dhukkubsaterrayyuu kan wayyine xiinsammuudhaa cabdanii cinqii hamaa adda addaa keessa kan jirtan daawwattoonni koo hundumtuu nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u attam jirtu ammas irra deebi'een isin nagaa isin gaafadha. Tarii dhukkuba kanaan warri qabamtanii jirtan illee yoo jiraattan yookiin keessa keessanitti kan shakkitan illee yoo jiraattan waaqayyo gooftaan isin fayyisa. Kanaaf hin yaadda'inaa. Ammoo baroota keessatti wantoota dhufu waaqayyo waa tokko sababa fiduuf qaba waan ta'eef homaas sana ilaaltanii haala ilaaltanii qilleensa ilaaltanii lubbuun keessan kun akka waan harka keessan qabaa keessan keessa jirtutti ilaaltanii yaaddaa jirtu yoo ta'e yaaddoo kanarraa bilisa ta'a. Ajandaan kun guddaan garuu har'a wangeela lallabuudhaaf miti. Wangeela dhuguma nama dubbisuudhaaf wangeela gosa sadiin afaan Oromoo, afaan Ingilizii isa xinnaa, afaan isaa koomantaarii isa guddaa kanaan daily nan dubbisa garuu dubbiin ajandaan koo isa miti. Sababiin isaa kan na dhaggeeffataa jirtu kun amantii garagaraa hordofuu dandeessa waan ta'eef. Islaamonni jiraachuu dandeessu, waaqeffatoonni jiraachuu dandeessu, amantii ortodoksii kan hordoftan jiraachuu dandeessu, amantii Protestaantii jedhamuun hordofa. Amma sana miti. Kan nu irratti waliigallee xinnoo yaada wal jijjiiruu dhufnu xiqquma ishee namnu biyya guutummaa biyya lafaarraa keessumattuu akka biyya alaa naannoo nama jiru kanaatti kan hin argaa jiru namni golatti nam'ee du'a kana akka waan harka isaatiin ofirraa eeguutti akka waan wannoo alatti eeguutti manaa alatti daldalarratti eeguutti of eegaa taa'ee dijitaalii foddaa miidiyaatiin maaltu ta'e meeqa du'e meeqarra ga'eera 700 ga'eera jedhamee lakkoobsa nama du'ee yeroo inni itti lakkaa jiru dhuguma wantichi naasuudha nama naasisa addunyaa naasisuu keessa jirra biyya isa kaan waraanatu ajjeesa waraanatu fixa iddoo kaan kun vaayirasii ka'ee fixa haalli adda addaa jira isa kaan voolkaanootu dha'ee fixaa ture yeroo adda addaa keessatti isa kaan bishaan ture dhangala'ee keessumattuu biyya keenya keessatti galata waaqayyoo ta'u jiru biyya Oromiyaa keessatti yookiin impaayera Itoophiyaa keessatti haa ta'u malee balaan gurguddaan guutuu addunyaarra yeroo garagaraatti in raawwatamaa ture raawwatamaa jira hamma xumura biyya lafaattis wanti kun ittuma fufa haa ta'u malee namni akka namaatti moon akka Oromootti attamitti haalota dhufan kana keessatti dhaabatee jabaatee uumaa isaa faana deemuu danda'a laata kan jedhu gaaffii bareedaadha kana kan ta'uu qabu giddu gidduutti faaruu isin dhageessisaa yeroo barbaachisaa ta'etti isin xaxabachiisaan waan immoo dhama qabdu waan ijoo qabdu immoo isinitti dubbataa deema. Kallattiidhaan ammallee guutuu biyya lafaarraa yuutuubii chaanaalii keenyaa feesbuuk peejii keenyaa nu hordofaa kan jirtan daawwattoonni koo nooruu baga nagaan dhuftan ammas. Sababiin isaa waan dubbataa jiru kun kallattii adda addaatiin laayivii akka darbu waan hidhee jiruu fi asuma istiidiyoo koo keessaas immoo odeeffannoowwan biyya keessa jiran tarii miidiyaan qaqqabuu hin dandeenyes biyyaa fuudhee isinii dabarsaa waan hin jiruuf na hordofaan isiniin jedhaa faaruu gidduutti isin hafe. Yaateedha girmaan. Yaatee. Maaltu dhiyaate laata? Lubbuun kee harka kee jira miti. Harka waaqayyoo jira. Waaqayyotu kaa'ee waaqayyotu fuudha lubbuu kana. Foon kun immoo dachee irraa dhufe dacheetti gad deebi'a. Maaltu si yaaddeessa? Hin yaadda'in. Wanti ta'u gaafa yeroo isaatti hin ta'a. Waan dhala namaarraa eegamu qofa godhi waan dandeessu.
Egaan daawwattoota koo keessumattuu Oromiyaa keessa kan jirtan akka carraa waan dubbadhu kana kan argitanii akkuma kanas biyya alaa kan jirtan haalli Oromiyaa keessaa keessumattuu kutaawwan adda addaa waraanni irra jiru itti odeeffannoo dhabee rakkataa jiru kan guddaa isin gaddisiise ta'uu ni beekama. Keessumattuu Empire sun yookiin kan yeroo ammaa kana keessatti Abiy Ahmed jalatti hoogganamu Empire Itoophiyaa lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa irratti waggaa 2 guutuu jechuun hin danda'ama. Humna command post irratti ajajuudhaan guyyaatti ajjeechaa raawwatamuun guyyaatti maasirraa qeerraa buqqa'uun uummanni hin qotatiin turuusaa hin aramatiin turuusaa kanaan dura haala garaagaraa keessatti wal yaadachiisaa turreera. Ammas sun akkuma jirutti itti kan jirurra hafee amma immoo bara itti addunyaan interneetii odeeffannoo daqiiqaatti waliif dabarsan kana keessatti guutummaatti uummanni keenya waan jirurraa adda ba'ee dukkana keessa akka jiruu fi waan irra ga'amaa jiru iyyuu kan hin beekne ta'uu keenya yaaddoo biyya alaa guutummaa biyya alaa kana keessaa uummanni keenya dhageessifataa jirudha warri maatirraa fagoo jiran. Egaa kun akka waliigalaatti kun maal yoo jettan tokkoffaa warra amma biological waarii namarratti geggeessu wajjin garaagara miti jechaadha. Yeroo ammaatti addunyaan sana dhowwiteetti kan Abiy Ahmed gochaa jiru kun garuu irra caalaatti daguuginsi inni amma gochaa jiru kun garuu yookaan odeeffannoo dhoowwachuun mataansaa ajjeesuu, balleessuu, dhabamsiisuu, daguuguu akka ta'ee namni hunduu beekuu ni danda'a jechaadha. Empire sun kana godha. Kana qofa miti. Namoota mana hidhaa keessa jiran, uummata keenya mana hidhaa keessa jiran edda dabarseera akkanii usiitti waan achi keessaa qabxiileewwan gurguddoo 5 isaan qaama ala isaanii baasuun nutti ergatan dubbisneerraaf miidiyaadhuma kanarratti baay'een keessan dhaggeeffattaniitu. Egaan wanti qulqulluun iddoo sanatti nyaanni illee kennamuuf bishaan qulqulluu argachaa hin jiran uummanni keenya yeroo ammaatti mana hidhaa keessa kan jiranis dhukkubaan akka miidhaman barbaada ta'a Empire kun daguuguu barbaada. Mata dureewwan kanatti gargaaramee siyaasa isaa ol kaafachuu barbaada. Olaantummaa kaleessa qabu caalaatti yeroo ammaa dhuguman isiniin jedha naannoo nuti jiraannu kana keessaa hidhamtoota yakka adda addaa guutuu addunyaarraa to'atamuun numa jira yoo yakka hojjetan. Yeroo isaan itti hiikanii gadi lakkisanii eegsisaa jirantu jira. Sababiin isaa adabuu jechuun ajjeesuu jechuu miti. Adabuu jechuun qajeelchuu jechuudha, sirreessuu jechuudha. Mana hidhaatti nama geessuu jechuun yoo namni tokko waa tokko balleesse iddoon itti adda kophaatti adda baafamee waan sanatti baratee bordeebi'ee uummata isaaf tajaajila gaarii kennuudha jechuudha malee akkas jechuu miti. Biyya ormaa kanatti mana hidhaa dhaquu jechuun mana barumsaa dhaquu jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu mana hidhaa dhaquu jechuun dhukkubsachuu dhaquu jechuudha, du'uu dhaquu jechuudha, naafachuu dhaquu jechuudha, sammuudhaa maraatanii ba'uu jechuudha, akkas jechuudha. Kanaaf irra caalaatti yeroo ammaatti yerootti dhukkubni ammaa kun akka malee boba'aa jiru kana keessatti uummanni keenya, lammiin keenya, qomoon keenya mana hidhaa keessa jiran rakkina gurguddaa keessa akka jiran akkuma kanallee akka beektan isinii akka beektanan barbaada. Waliigalatti garuu raafamuurraa waan dijitaalii warreen amma miidiyaa hawaasaarra jirru immoo dhukkubichumtuu utuu nu bira hin ga'in yeroo itti dhukkubsataa taanetu jira jechaadha. Baay'een namoota baay'ee neetwoorkii waliin qabnu walii bilbilla sekendiitti attami gara isteetikii akkam naannoo biyya kee meeqadha maaltu ta'e wanti jiru waan haaraan maali waliin jennu namuu hundu dipireesde ta'eera rakkina guddaa keessa jira na'eera namni. Dhukkubni kun akka waan xaraphisee sammuu qabatee qalee nyaatu akka kanatti tolfameera. Miidiyaan immoo kana caala bal'isee hojjeteera. Isinii galee wanti sun viidiyoo gaggabaabaa isin argitan namoonni dhukkubsatan illee viidiyoo laayivii kan isaan waraabanii gadhiisan hundumtuu sun hundumtuu namoota keenya tererii guddaa itti naqee jira jechaadha yeroo ammaa kana keessatti. Yeroo ammaa kana keessatti egaa namoota nama jajjabeessantu barbaadama. Namoota haamilee namaa jajjabeessantu barbaadama. Namoota
namoota xiinsammuun isaanii cufame buruqe kana deebi'anii suphan nu barbaachisa jechaadha. Biyya kana keessatti saayikiraatiksii kan jedhamus jira. Ogeessonni akkaataa adda addaatiin kan sammuu irratti gorsan, kan maalirratti, kan dhukkuba irratti, kan maalirratti jiru warri xiinsammuu kana. Kan keenya immoo hamma ammaatti warra sanaaf akka Oromiyaatti keessumattuu sanaan ispeeshaalaayiz kan godhan hin qabnu. Garuu immoo warri sheekonni, warri luboonni, qeesonni isaan kun hundi namoota sagalee waaqayyoo kana namatti lallabuudhaan lubbuun kee, foon kee, hafuurri kee harka waaqayyoo, harka uumaa jira jedhanii nama jajjabeessanii iddoo namni kufeellee xiqqoo nama kaasantu jiru. Sana qofa qabna nuyi. Biyyi keenya biyya waaqayyoon kadhatu, biyya waaqayyoon sodaatu waan ta'eef. Amantiinsaa amantii kam jalattuu haa ijaaramu, gooliinsaa sodaan waaqayyoo jira. Sodaan uumaa jira. Amantii hundumaa keessaa akkaataan inni itti waaqayyoon ilaalu, karaa inni ittiin ilaalutu adda adda malee inni kun karaa kanan ilaalee uumaa argeera. Inni sun karaa kanaa garuu walgeenyi idduma tokko uumaa waaqaa lafa uume kana isa kanatti hirkata. Kanaaf immoo yeroo haamilee wal jajjabeessan lallabdoota kana barsiisota wangeelaa kanatu isaan kanatu nama jajjabeessa malee nan beeka nuti hin qabnu namoota naannootti dooktara dhuunfaa hin qabnu. Biyya alaa kana keessatti egaa warra biyya alaatti lallabuu koomiti. Namnu dooktara mataa ofii qaba waggaa guutuu. Yoo inshuraansii yoo nama hojii qabu ta'e inshuraansii hojii isaatu sponsor godhaa. Yoo inshuraansii hin qabu ta'e mootummichatu fayyaa uummata isaatiif, fayyaa lammii isaatiif jedhee inshuraansii galaafi. Achii booda namnu dooktara mataa isaatii qaba. Gaafa waa tokko itti dhaga'amu dooktara isaatti bilbilata, beellama qabateetu dhaqeetu haasofsiisa, sakatta'ama, ilaala, dhibee dhukkuba isaatii bara itti agarsiisu, yaalii barbaachisa taanaa yaalii kennuufi. Biyya keenya keessatti carraan sun hin jiru. Nama maallaqa qabutu mana yaalaa dhuunfaa dhaqa, iddoo warra ogeeyyii gaarii qabu. Kanaachi inni kaan buufata naannoo irratti, iddoo qorichi hin jirretti, iddoo laaboraatoorii gaariin hin jirre, iddoo ciisichi sirriin hin jirretti uummanni keenya dhumaa jira. Amma dhuguman isiniin jedha dhukkubni kun biyya keenya keessatti akka amma gale jedhame kanatti egaa mootummaan sun odeeffannoonni kennu isinuu beektu. Tokkotu qabame isiniin jedha, sagaltu qabame isiniin jedha. 900 ta'uu danda'a, 1000 ta'uu danda'a, kan dhumeyyuu meeqa ta'uu danda'a hin beeknu. Inni sun akkuma jirutti iyyuu ta'ee sanaaf immoo kan wal madaalu qophiin impaayera sana keessatti hin jiru. Impaayeri sun kasaaraa guddaa keessa jira, kasaaraa dinagdee keessa jira. Hin qabu dinagdeen hin jiru, jara keenya miindaa hamma kaffalamutti dhabamaa jira. Kanarraa kan ka'e paartii nama biyya bulchu iddoo tokko tokkotti fandiraayizingii geggeessaa jira. Biyya alaarraa miliyoona akkasii, biliyoona akkasiin fudhe jedhee faarsaa ture. Biyya Arabaarraa kanan fudhe, biyya Ameerikaa kana nu gargaare, Eeshiyaan Awurooppaan kana nu gargaare jedhee muummichi ministeeraa baay'ee odeessaa ture. Sun yoo fudhataniiru ta'eyyuu inni sun waan dantaa waraanatti fixaniiru isa kana. Waraana lixatti gadi guuraa turanii, waraana kibbatti gadi guuraa turanii. Kun hundumtuu waraanni kun hin nyaata, hin saama, ooyilii qaba, miindaa qaba, maalii qaba, waan hundumaa kanatti fixeera. Uummanni amma Oromoodhaaf ittan dhufa kanallee Oromoodhaa fi bilisummaa Oromootiif dhukkuba kanarraa baraarame yeroo ammaati. Yerootti waraana ofiillee jabeeffatan, waboo bosona jirullee kunuunfatan yeroo amma. Yoo xinnaate wabootu irra seebiidha amma. Sababiin isaa qilleensa qulqulluu, bosona qulqulluu keessa jira waan ta'eef carraan inni dhukkuba kanaan saaxilamullee baay'ee xiqqaadha jechaadha. Waaqayyo akkasumatti gargaara jechaadha. Kanaaf amma abdiin jiru. Ifti jiru amma akka siyaasaatti illee waraana bilisummaa Oromoo yeroo itti amma carraa guddaa argate ammoo yeroo itti gargaarsa keenya guddaa barbaadudha illee. Tole isinan deebisaa mee ammas faaruu girmaa kanatti gidduutti. Keessumattuu dhukkubni kun
akka waan inni ji'oogiraafiidhaan adda baasee rukutuutti impaayirri sun tarii hojii gowwummaa inni hojjetaa jiru kun yoo dhugaa itti fakkaatee ta'e kun gowwummaa ta'uusaa itti himuu barbaanna mootummaa Itoophiyaatti. Intarneetii irraa kutuun saba naannoo tokko irraa uummata ofii bulchu keessaa yoo xinnaate persentii 30 kan ta'u irraa intarneetii kutuun hariiroo miidiyaa irraa kutuun bilbila irraa kutuun mataansaa akka uummatichi caalaatti dagoogamuuf itti yaadameera yoo ta'e kun ammallee gowwummaa guddaa akka ta'e akka beekan barbaanna. Sababiin isaatu dhukkubichi dhukkuba ji'oogiraafiidhaan iddoo tokko qofa eeggate iddoo tokko qofa dha'uudha ta'e silaa chaayinaarraa bahee Ameerikaayyuu hin dhufu ture, Kanaadaan dhaqu ture, Afrikaa hin dhaqu ture silaa dhukkubichi yeroo ammaa kana keessatti akka odeeffamaa jirutti yoo ta'e dhukkuba qilleensarra iyyuu deemudha. Dhukkuba qilleensarra deemuu kana kophaatti odeeffannoo dhowwadheen telefoona dhowwadheen yookiin amma dhugaa dubbachuudhaaf taanaan intarneetii irraa kutuun lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa irraa bilbila irraa kutuun mataansaa mootummaa siriiyyuu maallaqa dhabee bututaa jiru kana ittuu akka inni zeeroo ta'u godha. Sababiinsaa uummanni yoo xinnaate miliyoona 20 ol intarneetii konneekshinii dhabeechuun guyyaatti yoo qarshii tokkittiidhaan gargaarama bilbilaa oola yoo ta'e iyyuu ilaalaa miliyoona 20 oltu mootummaa Itoophiyaa sanatti hir'ate. Kanaaf iyyuu gowwummaa isaa keessaa kun gowwummaa guddaadha. Dinagdeedhaan bal'achuuf of jiraachisuudhaaf iyyuu impaayirri sunii intarneetii kana gadhiisee teeleen wantoota kana utuu uummataaf gadhiisee baay'ee gaariidha jenna nuti. Kanaaf gowwummaadha yoo kana gochaa jiru ta'e jennee ammas dhaamsa keenya dabarsina. Gaaffii keessan amma kallattiidhaan darbaa jiru kanas gaaffii tokko ilaalaan jira. Borakanu ya dunte guya maina ohara lagi boramu jata mari kosi walitara wi chai sandabara guya maina ohara lagi boramu jata mari kosi walitara wi chai sandabara. Utuma nama kallattiidhaan dabarsaa jiru namni maqaan kee saba kee bar Asaffaa jedhamtu gaaffii naa ergite gaaffii kana dubbisaa dhuman xinnoo ishee irratti ibsaa deema. Tokko dursa suma mataa keerraan eegalaa tumsa akeekaa firmaannaa ati qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaachaa jirtu maal fakkaata? Ilaalcha ati dhaaba ABO fi waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO irratti qabdu agami jette gaaffii kenni jalqabaa. Tole qabsoon ittiin hirmaachaa jiru qabsoon an ittiin hirmaachaa jiru akka nama qeendee tokkotti waama xinnoodha. Waama fal'aanachi dadarbachuudha waan danda'uun yeroo tokko keessumattuu dadammaqsuu irratti sagalee ta'uu irratti yaada jiran fuudhee dabarsuu irratti biyya keessatti karaa adda addaatiin namootan qaamaan beekuu fi neetwoorkiidhaan waan tokko ijaaree kaayyoo tokkoof hiriirsuu keessatti waa tokko hirmaannaa nan godha. Hirmaannaa dinagdee baay'ee hin godhu. Sababiinsaa kiisii kootiin jirtu haphiidha. Kanaaf badaa gama sanaatiin waa tokko hin godhu. Garuu waan xixinnoo waan hin danda'u waan buna mallakkee 2-3 irraa haftu ilman godhaa. Kanaaf fakkeenya gaarii kan sii ta'u bilisummaaf qarshii tokko ishee jettu yeroo darbe tokko kan waggaa 9 natti fakkaatan hin cufadhee baay'een gammadaa ture yeroo sanaa waan xixinnoo akkasii nan godhaa. Iddoo tokkotti warra bosona jiran kana keessatti waan tokko waan kophee jijjiirratan kana yeroo tokko godheera isayyuu
yeroon dhabu kadhee jechuudha. Kadhee iddoo akkasiiti miila qullaa fiigu ennaan kophee 51 dhibba taatu qaama nama kadhachuu beektu nama kadhadhee jechuudha. Sana nan godhaa xixinnoo nan godhaa garuu dhugaatti karaa dinagdeetiin qabsoo keessatti waan gochaa hin jiru. Garuu yeroo koo kan dinagdeetti jijjiiramu hedduu caalaa baay'ee yeroo kanarratti nan dabarsaa. Kanaaf amma humna kootii tattaafataan jira qabsoo kana keessatti jechuufan. Nuffii malee dadhabbii malee. Osoo miidiyaa ODM jettu sana banattee maalirratti xiyyeeffattaa kan jettu miidiyaa ODM banadhe natti fakkaata tureera amma miidiyaa ODM dura waggaa 4 walakkaa dura Dinqa Oromoo kan jedhu nan banadhee ONN wajjin kallattiidhaan saatalaayitiidhaan biyyatti dabarsuudhaaf Dinqa Oromoo jedheen hayyoota Oromoo biyya alaa kana keessa jiran barumsa professional ta'e akka isaan barsiisan isarrattanii jajjabeessuuf yaadeen ture. Achi keessa dadhabbiinuma tokkoon jirurraa kan ka'e warra ONN biraa hafee amma ONN qilleensa rakka hin jirres illee dhaga'een jira. Amma garuu karaa sooshaal miidiyaatiin kan darbu kunoo istiidiyoo bareedaa ati jaallattu beekumsa xinnootti gargaaramee ijaarradheeraa. Kanaaf utuu banatteessa jette banadheeraa akkan banadhe naa beeki amma umurii lakkoofsiseera ODM Oromoo Digital Multi Media jedha. Digital jechuun maal jechuudha? Multi Media jechuun maal jechuudha? Kanarra dhaabadheetan koorsii akkasii waan xinnoo iddoo amma jiru kanaaf fudheef nama rareetanii ODM jedhe. Oromoo keessaa hambisuun barbaanne digital jechuun immoo karaa ammattiin siif dabarsaa jiru kana teekistii ta'uu danda'a, piikcharii, animeeshinii, wantoota adda addaa, giraafiksii adda addaatiin ta'uu danda'a karaa ittiin dhaamsa dabarsan kamuu achi jalatti fiduudhaaf. Maltiimiidiyaa jechuun immoo saatalaayitiidhaan yoo carraan isaa argame darbuu danda'a, miidiyaa hawaasaatiin darbuu danda'a, gosoota sooshaal miidiyaa dhibbaawwan ta'an oliin darbuu danda'a. Amma yeroon si wajjin haasa'aa jiru kanatti Facebook peejiidhaan darbaa jira, YouTubeidhaan darbaa jira, karaa adda addaatiin walitti hidheetan isaaniin fidee gurmuu tokko jala kaa'een achiin tamsaasaa jira jechaadha. Kanaaf miliyoona hedduu hin qaqqaba dhaamsi kuni gara fuulduraatti irratti hojjedha. Wantoota adda addaa afaan irratti barsiisuu nan hawwaa maalirratti xiyyeeffata isa jette qabsoo siyaasa qofa miti. Namoota baay'ee baratan muuxannoo barumsa isaanii fidanii akka isaan asirraan dabarsan gaaffiif deebiin walii wajjin godha. Weebsaayitii mataa isaatii weebsaayitii ODM ijaaraan jira. Weebsaayitiin kun gaafa bahe immoo wantoota tokko wantoota na rakkisu as keessatti tarii gama kiisii kootti boorsaa kootti dhuftee sooftiweerii tokko kan addunyaa duukaa deemu yeroo bitachuu dadhabu immoo tarii akkasiin qarshii tokko doolaara tokko buuftan weebsaayitii ijaareen achi keessaan bifa seekiur ta'een wantoota na barbaachisan sin gaafachuun koo hin oolu. Haa ta'u malee hamma kanattis immoo waan dila kana asii gadi guuruu waan na barbaachisu miti. Sababiinsaa miidiyaan amma hojjetaa jiru kuni miidiyaa maallaqa malee darbuu danda'u. Gumaacha tokko malee eenyuyyuutu nama gargaariin hojjetamuu kan danda'u. Beekumsa qofa waa barachuu, waa ilaaluu qofaan kan hojjetamtu waan ta'eefi kanaaf naannoo ani jirus immoo teknooloojii kana waayifaayi kana waan bilisaan argadhuu fi yuunivarsiitii an keessa jiru kunis immoo kunoo zuumii akkasii kana waan tolanaa kennuu fi hamma kanatti maallaqa yeroo tokko amma xiqqoo ishee koronaatti qeetti nu deebise malee doormii kanatti nu deebise malee yeroo dallaa keessa jiru oofisiis illee Profeesaroonni ragaafa rakkoo keenyatti muddoon taa'ee waa dubbadhu yeroo jettu sii kennu, kompiitarallee sii kennu. Kanaaf carraan argadhe kana hunduma qabsoo kanaaf hin oolchaa jira. Faayidaa koof miti jechuudha. Sababiinsaa aan iddoo kana iddoon quphanee taa'ee waa dubbadhullee argadhe uummanni koo immoo rakkina guddaa keessa, hidhaa keessa, du'a keessa, dhukkuba keessa jira waan ta'eef iddoo kana taa'ee dabarsuudhaaf hin dhibaa'ummaan guutummaatti narraa fagoodha. Kanaaf maa irratti xiyyeeffattaa? Waan amantiillee nan xiyyeeffadha. Gara fuulduraatti macaafa qulqullullee asirraan hin lallaba. Namoota sheekota amantii islaamaa barsiisan illee intarviyuu godheetan asirratti akka isaan dubbatan nan godha. Kanaaf miidiyaan koo hundumaaf banaa. Hundarra kan adda isa godhu immoo miidiyaa bilisaa, miidiyaa cinqii hin qabne. Miidiyaa kun na qabaa sun na qabaa itti rakkan bilisa taanee keessa ilma namaa dubbannee addunyaa kana keessatti fedhii namni qabu ilaalaa. Namni poteenshaalii isa keessa jiru akka inni baafatu miidiyaa affeeruudha. Gara fuulduraatti paartinarii tokko uummachuudhaaf yaadaan jira. Asuma neetwoorkiin walitti goonee Awurooppaarra, Kanaadaarra, Awustiraaliyaarra warra jiranii wajjin walitti dhufnee waa tokko hin hojjennaa. Teknooloojii kanaan diijitaalii kanaan waa hin hojjennan kan jennu nan qabaa. Kanaaf nama nan barbaada kan isin ajaa'ibu. Nama kormee ishee
nan barbaada namoota akkasii kana keessa ati tokko yoo taate welcome siin jedha. Kan biraa gaaffiin kee dhaaba tokko lamatti qoodanii olola gargar fageessuu irratti oofuun qabsoo uummata kanaa garamitti deemsisattee olola wanta jedhamu suni tokko olola poozitiiviin jira tokko olola negeetiiviin jira. Isa kana akkamitti akkatti beektu beeku waa'ee propagaandaa. Propagandaan poozitiiv saayidii qabaa negeetiiv saayidii qabaa. Gama poozitiivii isaatiin addunyaa kana yoo kan bulchaa jiru propagandaadha. Holola. Holola jechuun waan jibbamaa tokko miti garuu holola gara badiitti nama geessuuf holola ittiin waa ijaaran yoo ta'e akkaataa akkasiin ilaalamuun hin danda'ama. Dhaaba tokko jechuun dhaaba tokko gidduutti dubbii dubbachuu jechuun dhaaba sana diiguu jechuu miti. Dhaabni sun walitti bu'ee cuunfaa wayii keessaa baasu jechuudha. Fakkeenya biroo baay'ee taajabbii irratti na argitu miti. Dhaaba sanas na rukuta, kanan na rukuta jechuun yeroo sana dhaabni sunis hirribaa akka ka'uun barbaada, sunis akka hirribaa ka'uun barbaada. Kompitaativli immoo akka isaan wal dorgomanii immoo inni tokko isa tokko caalu dhaaf hojjetu akkas akka inni ta'uun barbaada. Kana keessatti akka inni tokko nan darbuudhaaf akka inni hojjetu. Dhaabni koo caaluu qaba. Yeroo sanatti fayyadamaan uummataadha. Maaliif? Na deeggari kana siin hojjedhaati dhufa ka'a. Na deeggari na tumsii miseensa keenya ta'i jedhaniitu uummatichaaf waan gaarii yaadu, waan gaarii burqisiisuu danda'u. Kanaaf yeroo dhaabilee adda addaa gidduutti tumannaa adda addaa, qossaa adda addaa goonu poozitiiviidha. That is positive propaganda. Kanaaf akka itti naa hubadhu yoo anaaf jetta ta'e yoo kan biraa ta'e hadeebisan jirri. Inni kan biraan gaaffiin kee uummata kana filannoo moo hidhannootu bilisummaa inni barbaadu isa gonfachiisa jettee lamaanuu kan jiru deebiin koo. Filannoodhaanis abdiin kutannu mootummaan suni filannoo hin eeyyamu takkaa jennee abdii kutannee biyyi sun hin dimookiraatoftu jennee hin dhiphannu jechuudha gudunfineen keenya. Sababiin isaa biyyoonni nuyi keessa jiru kun amma dimookiraatik elekshinii kan warri geggeessan kunis gidiraama nuyi keessa dabarre sana keessa darbanii bilisummaa kana argatan waan ta'eef eeyyee karaa nagaatiin warri qabsaanis gaariirra jiru haa hojjetani garuu haa cimani amma isaanirraa eegamu hojjechaa hin jirani waan ta'eef. Inni hidhatu immoo eeyyee haa hidhatu kana keessatti waroo Oromoon akka Oromootti waboo jabeeffadhaa. Naannoo keessanitti waraana bilisummaa Oromoo jiru jabeeffadhaa. Bishaan kennaa fi midhaan kennaa fi dhiyeessa kennaa fi ofii keessanii guyyaatti lama nyaattu yoo ta'e tokko ofirraa hanqisaati tokko waraana keessanii kennaa. Waraana keessan ijaaraa yoonni balleesse qeeqaa yoonni naamusa dhabe naamusa isaatti koomentii godhaa qeeqaa. Akkuma kana immoo waboo keessa waan jiru immoo calalaati ilaalaa. Hundumtuu waboo miti wanti bosona keessa fiigu mandara keessa fiigu waboo fakkaatee mootummaan kan ergu jiraachuu danda'a. Kashalabboonni naannoodhaa waa saamanii jiraachuu barbaadan immoo naannoo keessa fiiganii waa bu'achuudhaan maqaa waboo balleessuun jira. Kanaaf waboo haqaa isa sirrii argannaa gargaaraa jechuun asirratti naannoo lixaa Wallaggaatti yookiin lixaa Oromiyaatti wanta ta'een isinitti himu. Warra mootummaatu wanta maanni warra shamarran keenya ofirra rifeensa dheeraarra godhatan kan wiigimo isa sanaa mataarra kaa'ataniiti hidhataniitu waboo ta'uu isaaniiti gaa. Qawwee hidhataniitu ishee shabaxee ishee xixinnoo haphii sana qabataniitu mana qotee bulaa deemaniitu nyaata barbaanna nuyi waboodhaa maaliidhaa jedhaniitu ergasii booda qotee bulaan keenya nyaata kennee fi bishaan kennee fi ijoollee gaafa inni jedhu immoo isaaniin qabanii fuudhanii deemuu jechuudha. Argitanii kanaafi of eegganna dammaquun baay'ee barbaachisaadha. Aniifatillee kun akkas miidiyaa hawaasaatiin walitti himnaa uummanni keenya yoo dhaqxee qaamaan manarra deemtee barsiiste malee kana haxxummaa mootummaan hojjetu akkasii kana bira ga'uu hin danda'u. Kanaaf baay'ee irratti akka dammaqamuun isiniin jedha. Inni kan biraan gaaffii ati gaafattee hoogganoota siyaasaa hidhuu fi doorsisanii doorsifni adeemsifamaa jiru ija siyaasaan akkamitti ilaalta kan jedhu. Eeka. Inni bulchaa jiru duris abdii kutataadha. Deemee itti fufee waggaa 100 bulchuu barbaada. Kun namni ofitti toora. Keessumattuu liidaroonni Afrikaa akka waliigalaatti ofitti toora. Mee mootummaa Eertiraa laala. Bara Mallasaafaa wajjiniin lolaa turanii ABO ta'anii maal ta'anii Isaayyaas Afeworqiin kuni erga gaafa sanaatti aangoorraa dhukkubsatees akka Mallasaafaa deemuu hin barbaanne nagaadhaanis immoo filannoo geggeessee filannoon biyya sana keessatti geggeeffame liideriin isarra wayyu akka bulchuu hin barbaanne qabatee bulchaa jira jechaadha. Hamma gaafa Hillim jedhuutti. Hamma gaafa akka Haile Sillaasee
hamma gaafa masaraa mootummaa keessatti tortoruutti hin bulcha jechaadha. Caasaa maaliif kun amaluma hooggantoota biyya keenyaati. Kanaaf hooggantoota ABO kana hidhuun isaanii anaan narraaju. Ijoollee qeerroo, ijoollee sammuu qabdu kana mana hidhaatti ukkaamsanii kun dhukkubaaf saaxiluun kun narraaju. Maaliif waan biyya sana keessatti amaleeffatameera. Itti fufuu qabaa hin qabu. Maal gochuu qaba? Dhaloonni qabsaa'onni ka'uu qabdu. Dhaloonni sammuu haaraa, dhaloonni sammuu muuxannoo biyya alaa kan akka ittiin qabu kuni biyya sana keessatti iddoo fudhatee ummata keenya aara galfachiisee filannoo walabaa waggaa 4 ta'u waggaa 5 ta'u waggaa 2 ta'u yeroodhaan fidee namni hunduu biyyi hunduu bilisa ta'ee nama jaallatu qofa quba isaatiin dhaqee filee laasinna busha jedhee bara inni itti dhufu hin arganna jedhee yaada. Kana kan ittiin hojjennu miidiyaa keenyatti fayyadamnee saba keenya barsiifannee namni akka of ta'uuf dammaqsinee hojii dammaqinsaa ani hojjechaa jiru jechuu kooti. Isa kana inni hojjechaa jiru keessaa tokko. Kanaaf waan akkas irratti xiyyeeffachuun baay'ee gaariidhaan siin jedhaa. Gaaffii kee deebisee natti fakkaata hamman gaaffii kan biraa ilaalaa deemutti ammas faaruu kootan sin deebisa. Odaa dhaabaa hordofaa nama jedhamtutu gaaffii na ergite. Ani atumti mataan keeyyuu gaaffii natti taate ta'a. Galma yookaan kaayyoon qeequmsa kee kun maal akka ta'e naaf ifa miti jettee siif hin ibsaa. Qeequun koo ijaaruuf, qeequun koo argisiisuuf, qeequun koo cuunfaa gagaa sana keessaa nadhii dammaa baasuuf. Kaayyoon koo ilmi namaa nagaan akka jiraatu, biyya nagaa akka qabaatu, bilisummaa akka qabaatu, uumaan biyya dachee kanarra erga fidee booda harka obboleessa isaatiin akka hin dararamaa hin jiraanne, nagaaf nageenya aara galfii dagaa hora arguufi. Kana arguudhaaf immoo wantoota bifa aramaatiin bifa kosiitiin natti mul'attu wantan argu amma natti mul'atte sana tuttumachuu jifachuu inni kun hojii kooti sun immoo qeeqa jedhama. Nu keessatti baay'ee namaleeffatamne ta'a. Sababiin isaa akka uummanni keenya wal kabajnaa, safuu walii kenninaa, wal kunuunsinaa, wal eeggannaa, wal to'annaa waan ta'eefi wal qeequun kun aadaa baay'ee barame ta'uu dhiisuu mala. Aadaan sun garuu akka baramu barbaada kun kaayyoo kooti. Ergan waggaa arfan kana biyya kana dhufe keessaa kan hin argu rakkoo jiran hundumaa mootummaan mataan isaa rakkoo uume dhaqanii masaraa isaaniitti ol galanii gaazexeessitoonni gaaffii ciccimaa gaafachaan rakkisanii waan inni balleesse sana irraa argutu jechuudha. Uummataaf saaxiluu jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu mootiin akka waaqaati. Abiy Ahmed jechuun egaa akka waaqaati namoota baay'eedhaaf anaaf akkas miti. Aktivistoonni yeroo ka'an akka waaqaati anaaf akkas miti. Anaaf kaayyootu ilma namaa walqixxummaa ilma namaatu anaaf kabaja guddaadha. Lubbuun hundumtuu kanaafan yeroo baay'ee sababa nam tokkoof lubbuun 80 lubbuun 100 lubbuun 1000 ba'uun maalii fi lubbuun lubbuudha. Lubbuun beekan gulummaadhanaa fi lubbuun kanaati ta'eessina laaltu kana maaltu adda godhee tokko kanadha. Kanatu qeeqatti na galcha anaan kaayyoon qeeqa kootii kana siifan dubbataa jira. Ati nama guutuudha, nama guddaadha, nama hundumaa qabudha, nama sammuu qabudha, nama qalbii qabudha, nama jijjiiruu danda'udha, nama hojjechuu danda'udha. Nama addunyaa kanaa irratti sababa malee dhufe miti ati nama jechuudha kaayyoon koo isadha. Kanaaf kaayyoo koo itti naa barii leenca koo. Yeah.
Fayyaa ta'ee tokko immoo Taaddalee Aboo kan jirtu maal jettee na gaafatte tumammaa kallattii irra jiru miidiyaa banuuf hayyootaaf waamicha godhaa akka jirtu dhaga'aan jira. Sida balatee hayyoonni keenya waan adda addaatiin borcamoodha. Immuma Oromoo kanarratti ati ofirraa kaatee rakkoolee jiran kana furuuf hagam qophiidha. Sababni isaas osoo rakkoo hin hiikameen hagam hubannaan jiraatee bifa kanaan deemuun danda'ama jettee yaadda jettee gaaffii bareedaa gaafattee hayyootaaf waamicha gochuun koo sirriidha. Hayyootaaf ammas irra deebi'een waamicha godhaa. Hayyoonni guutummaatti addunyaa kanarra jiraatan hundumtuu waamicha. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya odeeffannoof oduu addunyaawaa dhabuudhaan rakkoo gurguddaa keessa waan jiruuf guutummaa biyya lafaarraa walitti dhufnee saatalaayitii ijaarree miidiyaa bareedaa isaa ijaarree saba keenya saba lixaa Afrikaa jiru akka qaqqabnu gamanummaan waamichan isinii godha. Istiidiyoo ODM magaalaa Cambridge biyya Ameerikaa jirurraati. Kunoo ammayyuu na yaadachiiste kunoo irra deebi'ee waamicha godheeraa jechaadha. Namni maaliif waamicha godhaa? Kophaa koo kana hojjechuurra nama 10 nama 20 nama 100 taanee yoo wal faana walitti dhufnee waa tokko jalatti ijaaramnee hojjenne saatalaayitiidhaan illee biyya qaqqabuu dandeenya. Uummata keenya baadiyyaa keessa jiru qaqqabuu dandeenya jedhurraa hawwii sanarraa kan ka'edha. Sababiin isaa namni gaafa walitti dhufu beekumsa walitti fida, qabeenya walitti fida, uummata walitti fida jechaadha. Namni tokko ammas irra deebi'ee mammaaksa kana mukti tokko hin aarti moo hin bobaati jedha mammaaksa keenya. Kanaaf mukti tokko tokkumadha, namni tokko tokkumadha. Amma humna isaa hojjeta malee hamma nama 1,000 hojjechuu hin danda'u. Kanaafanii waamicha yeroo hundumaa godha waan akkasii irratti bittinnoofnee hojjechuurra tokkoomnee hojjechuun tole. Waan adda addaatiin borcamoodha hayyoonni keenya kanatti jette natti hin fakkaatu akka ati ilaaltu kana natti hin fakkaatu. Ilaalcha adda addaa garuu qabaachuu danda'u. Borcamoodha gaafa jettu goolii waan tokko irratti numa walii galu. Bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti numa walii gala hayyoonni keenya. Oromoo jaallachuu irratti numa walii gala. Afaan Oromoo irratti walii gala. Barsiisuu irratti walii gala. Uummata keenya dammaqsuu irratti walii gala. Hiree murteeffannaa irratti walii gala. Waan inni walii hin galle dantaa xixiqqoo tokko tokkodha. Anatu caalaan jiraachuu danda'a. Inni kun rakkoo hin qabu. Gaafa ijaaramtee dhuftu natu caala isa jedhu caalee akka inni argisiisu hojii isaatiin madaalta jechaadha. Hojii kennitaa fi hojii sanaan hojjeteen caala yoo ta'e eeyyeen caala jetteetu beekamtii laattaaf jechaadha. Barsiisee barumsa gaarii barsiisa taanaan hin caala barsiisuudhaan jetta jechaadha. Xiinxala gaarii hojjeta xiinxala siyaasaatti taanaan xiinxala siyaasaatti kennitee akka inni itti xiinxalu laalteetu eeyyeen caalaa nu barbaachisaa jetta jechaadha. Kanaafi hayyoonni keenya borcamoodha kanatti jette naan galle kun maqa balleessuu ta'uu danda'a yookiin immoo wanootumaatti atis hubannoodhuma hayyoota keenya waan hin qabne ta'uu dandeessaa. Hayyoota keenya hamma ta'etti nan beekaa tansiqaa wajjiniin taphadhaan bilbilaa fi hayyoota keenya keessumaa biyya alaa jiranii warra biyya keessa yuunivarsiitiirra barsiisanis wal argaa jirraa walii katabaa jirraa waan hunda waliin wal beennaa sammuudhuma walitti finnee hojjechuu yeroon akkas jedhu immoo hundumtuu ilaalcha adda addaa jala hiriiree jira garuu Oromoo fi Oromiyaa irratti hayyoonni keenya tokkumadha akkaataa tokko yaadu jechuudha. Kan biraa ati mataa keetiin nama hayyoota Oromoo xureesse yookiin busheesse waan alagaa akka sabaatti nuun dhaga'uu hin qabne hunda akka beekaniif laaqaa baate hunda akkam goote dursa warra waan hin taane laaqaa baate kana eefama gaafattaa kun ofumarraa ka'anii yoo waa sirreessaa hin deemne hagam waamicha hayyootaa milkaa'aa jetta kan jette miidiyaa hawaasaa kana irratti wanta barreessaa jirutu nama gaddisiisa yoo ta'e ammaaf gaddisiisa malee boriftaan inuma itti dhufa wanta sanatti namni. Ani barreessaa qofa utuu hin taane barreessaa mul'ataati. Nama argee nama fuulduratti argee waa katabuudhaan. Waan waggaa 3 darbee waggaa 2 darbee katabaa ture atis argaa jirta har'a ta'aa jira. Haaluma kanaan yeroon qeequu miidiyaan hawaasaa dhoksaan qabu waan ta'eef hundumatti argaa waan ta'eef miidiyaa hawaasaa irrattan gadi gadhiisaa. Kun yeroo tokko wanti ani barreessu qoosaan jira. Yeroo tokko akkuma sitti namni keenya stressii adda addaa keessa jira.
akka inni kolfuuf suuraa akka tokko godhee maxxansee dhaamsa garuu jiranan kaa'a. Nama walitti siqu tokkoon koronaan akka koronaan jedhutti walitti siquun dhorkaadha yeroo hin jedhu suuraa sanaan kolfisiisuun barbaada koronaa sanaan garuu barsiisuun barbaada. Kun immoo aartii barreessitootaati. Aartiin nama waa barateeti nama litireecharii barateeti. Aartiin nama waa himuu waa dubbachuu akkaataatti namatti himan nama barateeti. Kanaaf sibiratti immoo hiika biraa qabaata eeyyee akka tokko ta'us hin barbaannu. Garaagara taanee akkaataa garaagaraan ilaallee waan tokko irratti garuu aniif namni taaddilee jedhamtu kun yoo Oromoodha taate jechuudha. Waan waliigallu garuu dhimma saba keenyaa irratti waliigallaa saba keenya garuu beekaniin qeequudhaaf mirga qabda. Arrabsoo fi qeeqa addan baafnesin abaluun arrabsitee sayettan kan arraba natti fakkaatu waas dubbisaa arraba hin jedhiinaa. Arrabni warra haati kee akkasa taatu maaloo kee arrabni dhugaatti kan arrabsame anadhaa. Ani immoo arrabsamuu sana akkama jechootaatti ilaala waan ta'eef baay'eetti naaru waan ta'eef arrabsanis na abaaranis na eebbisanis ani nama al tokkicha barreessuuf gadi ba'e waan ta'eef baay'ee nan ajaa'ibu jechuu fi dhiifama gaafataa yoo kan jettee waa lamarratti dhiifama gaafadhaa tokko dhugaatti waan hojjechuun nutti jiru akka ta'utti uummata kanaaf cabnee hojjechaa hin jiru. Dhugaadhaa yeroo akka baay'een qisaasessaa dhimma Oromoo irratti garuu ammayyuu hin geenye akkitti hojjennu. Kanaaf dhiifama nan gaafadha. Inni kan biraan immoo namoota karaa adda addaatiin tariin hubannoo san namni oodiyensii taargeet gochuu dadhabuu kooti. Sababiinsa oodiyensiin sooshaal miidiyaa keessumattuu waan barannu keessatti yeroo baay'ee yeroo waa dubbattu yeroo waa barreessitu dhaggeeffatoota kee yookiin dubbistoota kee adda baasiidha saayinsiisaa keessaa. Saayinsii kana baradheera. Sooshaal miidiyaa immoo akkaataatti oodiyensii kee yookiin dhaggeeffatoota yookiin dubbistoota kee adda baafattu hin jiru. Namichi umurii waggaa 18 dubbisaa, namichi waggaa 88 dubbisuu danda'a Feesbuukii qabaannaan. Kanaaf akka itti namichi waggaa 80 yaaduuf akka itti namichi mucaa waggaa 18 yaadu garaagaradha. Dhaloonni yaangin waan inni barbaaduuf akka inni itti yaadu garaagara. Dhaloonni immoo xiqqoo umurii ture immoo waan akka inni itti yaadu garaagara. Kanarraa kan hafe ergaa nuti al tokkicha drop goonu sooshaal miidiyaa irratti yookiin dubbii kana irratti namoota sadarkaa umurii adda addaa keessa jiran keessattuu gama diversified ta'uu kana keessatti umurii qofa miti akkaataan beekumsaallee namoota mana barumsaa kutaa tokko hin galleef namoota PhD qaban tokkotti haalli ati dhiyaattee dubbii dubbattu garaagara. Kanaaf nummoo warri miidiyaa hawaasaa kanarratti waa tokko dubbannu kuni akkaataa nuyi itti uummata qaqqabnu yookiin uummatatti himnu adda baafnee miti. Kanaaf dhiifama nan gaafadha. Hin dandeenyus immoo teknooloojiin dhiifama nu haa gaafatu. Sababiinsaa teknooloojiin utuu umuriidhaan barumsa namaatiin sadarkaa barumsa namaatiin adda baasee ergaa keenya nu erguu danda'a ta'e gaarii ture. Teknooloojiinis hin dandeenye waan ta'eef waan nuyi barreessinu waan nuyi dubbannu nama hundumaatti loogii tokko malee gadi gadhiisaa jira waan ta'eef teknooloojiin dhiifama nu haa gaafatu. Faarfannaatti deebi'een gaaffii biraa tokko lama sii deebiseen gara cufuutti deema. Fayyaa ta'ee utumanni faaruusin dhageessaa jiru maraanaataa immaanaa immoo akkas jedhe. Osoo carraa muummicha ministeera Itoophiyaa ta'uu argatte rakkoo siyaasa walxaxaa akka duumessa gannaa shiraan guutame keessumatti kallattii hundaan dhiibbaa hangana hin jedhamne uummata Oromoo irratti fe'ame kana akkamittiin sirreessuu dandeessaa naan jette. Kuni gaafan muummicha ministeeraa ta'uudhaaf dorgomuni poolisii koo imaammata koo akkamitti akka rakkoowwan jiran kana furu lafa kaa'adha. Ammaaf muummicha ministeeraa ta'uudhaaf keessumattuu kan impaayera Itoophiyaa ta'uudhaaf karoora hin qabu, sagantaa hin qabu, kakuu akkasiis hin qabu. Nukusa salgaffaa torbaffaa taata jettee haati koo natti himte. Kanaaf wanti ta'uu dandeenyu waan baay'ee waan jiruu fi utuu biyya qabaanne, utuu biyya arganne,
waan beekan gulummaarnaa ta'uu barbaadu waan gaggaariin waan jiruuf waan irraa bareedu waan beekan irraa bareedu waan baay'ee waan jiruuf amma inni jalqabaa biyya keenya biyya nagaa biyya dimookiraasiitti amantu biyya walqixxummaa dhala namaatti amantu biyya Oromoof iddoo kennitee saba kan biraafis iddoo kennitee nagaadhaan jiraachistu akka taatu sanarratti nan hawwaa nan hojjedha. Ammoo utuun biyya sana nan bulcha ta'e akkuma atuu jettee jetti warri maatisii utuu ta'e tokkoffaa Oromoo kana akkaataa akkasiitiin ani neetwoorkii irraa kutee konneekshinii irraa kutee bilbila irraa kutee uummata kana dukkana keessa hin kaa'u. Uummatichi akka inni keessa isaa ibsatuufan biyya isaatti qeeqee isaatti bishaan gashee fi ibsaa gashee fi waayifaayi illee intarneetii illee tola mana isaatti gashee fi odeeffannoo addunyaa kanaa guutuu qonna irratti teknooloojii irratti fayyaa irratti siyaasa irratti mana isaa taa'ee akka inni bilisaan ilaalee kan isaa ta'u kan inni murteeffatuufan bilisa godha. Addunyaa bilisaan uuma. Malee ani addunyaa ajjeechaa addunyaa mana hidhaa keessatti nama torchar godhee dhukkubaan fixuu reebuu ajjeesuu lafarra gotatu inni sun hin jiru. Laphee koo keessas hin jiru sammuu koo keessattis hin uumamu. An hamma Waaqayyo na gargaaretti nama amantiitillee nama macaafa qulqulluu dubbisu kana keessaa ajjeesi balleessi miidhi dhala namaa akkaataa akkasiitiin dararsi kan jedhu hin jiru. Dhala namaatiif of eeggachuu dhala namaatiif eeggannaa guddaa gochuu bilisaan biyya dachee kanarra dhufee rakkoon dachee kanaayyuu sagaa ani immoo rakkoo biraa maaliif hin uumaaf rakkoon dhukkubaa rakkoon uumamaa maalii kunuu sagaa yoo rakkoof ta'e yooti maaliifan gidirsa kanaafi anaan utuu akka carraatti muummicha ministeeraa godhattee nama hunda ta'ee carroomtee tasiin jechuufanii garuu immoo abjuun sun ammaaf na bira hin jiru abjuun koo wantoota biroodha ulfaadhu. Nama Munwaar Yaasin jedhamutu dursa matuma keen gaafadhaa ati maraataa moo fayyaadha yoo fayyaa qabaatte maalummaa kee maaliin amanu reenaan jettee lamaan saati fayyaadhas maraataadhas ani akkamittan maraadhee akkamittan fayyaa ta'e kan jedhuun si ibsus yoo si ifa tokko akkattan maraadhee waan dhugaatu nama raache. Dararsaa dararaa yookiin dhiphina sabni koo keessa jiru kanatu nama raache. Waan Oromoon keessa jiru kanatu nama raache. Yeroo rafu yeroo karaa deemu yeroo waa baradhu yeroo waa dubbisu yeroo maal godhu takka hin jiru sammuu kootti hin jiru. Yeroo waa keessumattuu yeroon waa baradha jedhee koorsii wayii galmaa'ee jalqabu waan Oromoo kanatu na jeeqaa na rakkisaa ummata du'anii sooshaal miidiyaa irra waan arguuf kanatu du'ee kana ajjeesan gaafa jedhamu achii ka'e sammuun koo maraataadha. Gama sanaatiin dhuguma maraataadha. Fayyaadhaa kan jedhu immoo egaa maraataadhaas fayyaadhaas siin jedheera miti obbo Yaasin. Fayyaadha kanan siin jedhu immoo amma ammaatti dhukkubsadhee mana yaalaa hin dhaqne. Mana yaalaa galata waaqa ta'u karaa mana barumsaa kootii bilisaa yoon dhukkubsadheen tola yaalamaa garuu hin dhaqne. Waggaatti dirqama cheekaappii jedhanii nama waamu jechuun biyya kana keessatti dirqama dhaqxee dooktara kee argita. Dooktara qabaa naara madaniiru dooktara baay'ee warra baay'ee barateedha. Garuu yeroon dhaqu dooktara kootti waggaatti dhaqee dubbisaa yeroon dhaqu taphanneetu sa'aatii tokko naa kenniti. Sa'aatii tokkoof taphannee maalin jedhee taphadhaa ani fayyaadha dhukkuban qabu galata waaqayyoo ta'u inshuraansiin koo mana barumsaa koo tomuu fudhattu kaa jedheetan itti qoosaa ture tangalaa jecha. Kanaafi nan yaadadhaa waggaa arfan kana keessatti biyya Ameerikaa kana keessa dhufee qoricha mataa sin dhoksu gaa miti. Himoofiroofiin immoo maalitti warri meedikaalii os keessa jiraattan biyyatti paarastaamoolii jennaadha. Ishee guyyaa lamaan tokko bitadheera. Maaliif hin jettu?
waan Oromoo yeroo tokko na yaadadha yeroo irreechaa sanaa ummanni keenya wal faana 700 layyaatti nam'ee dhume sanaa gara guyyaa 3tiif na dhukkube. Dubbachuu sun dadhabee kanarraa kan ka'e mataan baay'ee mana gadhiisutti deemnaan dhaqee CVS jedhu biyya kanaa dhaqeetanii $2 wannoo kana bitadheetan qorichatti liqimseen finneeyyooti bilqaatti buutu akkas gara 30 meeqanaa kennanii waa 2 moo 4 irraa liqimseetan ishee kan gatee jechaadha. Ergasiis al tokko waama Oromoo irratti mataan argu. Kanarraa kan ka'e galata Waaqayyoo haa ta'u Waaqayyo fayyaa siyaa kennu siifillee fayyaa kennu uummata kootiif fayyaa kennu humna dhukkubaa Waaqayyo si keessaa haa cabsu dhukkubni si keessa jirallee yoo ta'e humni koronaa vaayirasii kunillee yoo si doorsisaa jira ta'e humna kana Waaqayyo humna isaatiin uumaan kee humna isaatiin si keessaa haa cabsu haa daaku. Kanaaf ani obboleessi kee fayyaadha nama fayyaa qabudha fayyaa naa kenne kana fayyaa guutuu Waaqayyo naa kenne kana siifis maatii keetiifis Yaasiniifis Munwaariifis Ahmediifis badhaasaadhaafis tolaafis Waaqayyo haa kennuun jedha. Ammoo ani Waaqayyo nagaadhaan ani akkaman sitti nagaa amantii Pirotestaantiin hordofaa yeroon ganama ka'u Waaqayyoon kadhadheen manaa baa yaa Waaqayyo lafa nagaana oolchii jedheen kadhadhaa yeroo nyaata argadhu yaa Waaqayyo nyaanni kuni maqaa keetiin qulqullaa'ee eebbifamee naafa kennamu jedheen wannoo jira buna koo yeroo dhugu Waaqayyoon kadhadheen buna dhugaa yeroo rafu immoo Waaqayyoon kadhadheetan rafaa waan tokko dhukkubaan hamma kanatti hamma ammaatti galata Waaqayyoo haa ta'u fayyaa kooti. Kanaaf fayyaadhas maraataadhas kanan siin jedhee fayyaadha dhuguma na yaalaan ciisne hin jiru dhuguma immoo maraataadha Oromootu na maraache dhugaa Oromootu na maraachee siin jechuufanii mee ammas sittan deebi'a. Nagaroo badhaasaa immoo rifeensi mataa kee kun yoomittuu akkas guddateette inuma na agamsiise nama nagaroo ani beekaare mi'aara rifeensa qe'ee kana biyya kana musiifachuuni mi'aara gaafa siin jedhu isheen rakasni $20dha. Kanaaf $20 mi'aara cimaadha. Kanaaf dhuguma siin jedhaa torban lamatti ji'atti anaan irratti daggalee ani akkuma jedhame tun bosona sana galeera ta'e nama yoona achiin ga'ee see deemu ture. Amma immoo inuma dafee gurguddataa yoona irratti jibbiteeta ta'ee gidduu kanan dhaqee ofirraa illim godheetan malaaxaa habtaamuu lamuu kana fakkaadheetan sii dhufaa. Kanaaf narratti jibbite yoo ta'e tolee yoo taa'u jette immoo haa daggalu na too baadhata. Namni biyya bishaan jirudha. Akka carraa ta'e jiraan keessatti wal horuu hin danda'u. Akka impaayera Itoophiyaa hawaasa isaarraa bishaan hin kunne biyyi kun biyyan keessa jiru kun bishaan manuma kee keessa teessee manuma kee keessa argattaa lagan dhaqxu. Kanaafi mana barumsaa keessa iddoo adda addaa irratti dhaabaniitu isa namni dhugu namni waan hundumtuu mijataadha. Bishaan ilaalchisee biyya kana keessatti rakkoo bishaaniin qabanii. Kanaaf yoo miiccadhuuti immoo miiccadhuuti immoo haa taa'u jettes immoo haa taa'u. More professional ta'uudhaaf immoo yoo mureettes immoo nan muraa siin jechuufani. Just kun qoosaadha dhimmaaf miti garuu giddu gidduutti isin bashannansiisuuf waan personaaliiti kun. Namni maqaan Feesbuukii kee Islaamummaan dhiiga kooti jettu immoo 666 si guutee naan jette. Tokkoffaan maqaan Feesbuukii kee dogoggoraa namootuma walitti naquudhaaf dhuftee ati Islaamas miti. Islaamas bakka buutu. Islaamni akkas namaan hin jedhu. Islaamni uummanni Islaamaa uummata kabajamaadha. Uummata naamusa beeku. Uummata waa hunda beeku. Garuu 666 kan jedhu kana hiika isaanan beekaa as keessa jira. Waan 666 jettee jarri dubbattu as keessa jira. Yoo na eeyyamtanii beekumsa macaafa qulqulluu kana xinnoo isheedhaa tolu waldaan biyya kootti na guddiste na barsiisaa turte mas barachaan jira yeroo argadhu. Inni kanaan waliin ilaallatu ani isaa wateetti lakkin ani isa miti ani mucaadhuma Waaqayyoo hoolaa
sa'aatii akkuma kee jechuudha. Ammoo maqaa feesbuukii kan biraatiin warri gaaffii na gaafattan lammata hin deebisu. Sababiin isaa callisanii ma gaafattu wanta hin barbaachifne waan ta'eef. Fayyaa ta'ee gaaffii kanaan xumuruun kon oolu ibsaan insaa kan namni jedhamtu maqaan feesbuukii kee gaaffii gaggaarii waan gaafatteef isa kanan xumuree deebisaa gudunfaa tokko qabsaa'otaaf warri beekna ofiin jedhan maaf bu'aa bira darbuu dadhabuu naan jettee ilmuma namaatu bu'aadhaan deemaa jira korma kun. Ilmuma namaatu addunyaa kana keessatti anuma namaatu bu'aa bira darbuu dadhabee ibsa. Kanaafi namni gaafa mana argatu, gaafa konkolaataa argatu, gaafa jireenya argatu dabarsee obbolaasaa miidhaa. Kanaaf akkin jedhuun qabu bu'aa bira darbuu dadhabe dhalli namaa bu'aa darbu kana bira. Kanaafi kan uummanni wal gurguraa ture, obboleessa isaa gurguraa ture, qomoo isaa kan inni dabarsee diinatti kennaa turee fi bu'aa bira darbuu dadhabe. Lammata Jawaariif Lammaan hamma yoomitti saba kanaan qumaara taphatu jettee warri siyaasaa akkuma kana qumaara taphatu insa. Lamaan isaaniiyyuu waan ittiin beekaman qabu, kwaalitii qaban qabu, farrummaa qaban qabu. Kanaaf qabsoo sabichaa dhugaadhaa baay'ee duuba deebisaniiru karaa hedduutiin kan ammoo waggaa 5 kana dubbachaa waan tureefi an Lammaas ta'ee Jawaar lamaan isaaniiyyuu anaaf tokkodha. Waan namoota garaagara baasuu hin dandeenyedha. Lamaan isaaniiyyuu tapha siyaasaa taphatu. Tapha siyaasaa sana taphataniitu sobanii yeroo miliqan akkas miliqu akka Lammaa Magarsaa kana sobee miliqxaa. Garuu dabarsitee imaanaa uummata miliyoonotaa dabarsitee kenniteetu miliqxeetu sobdee akka namaa qaama biraa tokkoon gadi cabsame tokko of fakkeessitaa kun amaluma namaati. Egaa hojii isaanii Waaqayyo haa kennuufi jetta gabaabumatti. Inni sadaffaan uummati Oromoo kutaaf gandaan qoodamuu amanee fudhateera. Maaf fudhatee amane? Silaa warra koomaand poostii jala jiruuf sagalee ta'a ture jettee. Generalize goonee uummanni fudhateeras jechuun anaan akka kootti natti cimaa haa ta'u malee amanee fudhateera utuu hin taane amansiisanii fudhachiisaniiru kan jedhu naaf fudhadhu. Ibsaa waliigalee annama afaanii waan ta'eef jechoota kanan ittiin taphadha. Amanee fudhate utuu hin taane amansiisanii fudhachiisanii. Hunda miti sayyuu. Akkamitti fudhachiisanii warri akkasii kun warra jaalmee akkasii hordofuudha. Kanaaf siiniin ilaallatudhanii tuulama kophaatti abaabbalanii sossobanii wanna godhu. Warra kan biraatiin immoo warri suni warra gara lixa Oromiyaa jiraniin immoo warri suni durayyuu Habashoota, durayyuu ilmaan Minilik, ilmaan maaloodha jedhanii waluma gidduuttidha ummatichi akka inni gandaaf lagaan. Ummaticha gara iddoo kabaa yookiin gara biraarra jiruun ati amantii Islaamaa waan hordoftuu fi warri gara sana jiran immoo amantii Kiristaanaa Pirootestaantii waan hordofanii fi sababa keetiif si jibbaa jiru waan ati Islaama jettuuf jedhu. Warra amantii Islaamaa bira dhaqanii immoo warrattiin Kiristaanaa suni Islaama hin jaallattu kanaaf biyya bulchuu waan akkasii jedhanii amantiidhaan gandaan lagaan seenaadhaan waan adda addaan qoqqoodanii kun immoo amala garboomsataati. Malee uummanni keenya hammam beekutti uummata akkasii miti. Uummata wal qoqqooduu jaallatu miti. Uummata sagalee walii ta'uu jibbu miti. Ammayyuu quuqamtoonni iddoo hundumaarra jiru jechuufan. Iddoo hundumaarraa walitti ijaaramanii waraana keessa jiru. Waraanarra jiru, bosona jiru waan ta'eef isa sana akka itti naa hubadhu. Arfaffaa Oromoo hundi nama tokko akkamitti dhabee kan isa geggeessu jettee nama tokko miti nama kuma tokko iyyuu ni qabaa tokko geggeessitoota ta'u jedhamanii warri abdatamanii rukutamanii mana hidhaa jiru. Jalqaba irratti mana hidhaatuun galiin ajjeefamaniiru. Geggeessitoota ta'u jedhamanii warri yaadamanii sirni tokko hin arga beektaati. Nama jabaa sirni garboomsataa tokko nama jabaa
maaliif beektaa yeroo itti ijoollee elementarii ijoollee haayiskuulii ajjeesaa turan beektaa yaadatta yeroo itti magaalaa Amboo keessa jagamaa badhaanee fa'aa ajjeesan beektaa yaadatta laata yeroo sana yuunivarsiitii Jimmaan baradhan ture ijoollee jajjabduu bor ummaticha ceesisti jedhamu sirni garboonfataan hin kutu karaatti kuta kun amala diinaati kanaafi nama tokko dhabe miti insaa nama 1,100 qaba Oromooni kanaachi tokko garboomsataatu cicciree karaatti kutee ajjeese ilaali warra mana hidhaafa itti tasfaa'uun camadaafaa ilaali warra kaan mana hidhaatti guuranii achi keessatti ajjeesanii jechaadha gaggeessitoonni dhugaan gaggeessitoonni sabboononni hin jiran jechaadha warri kaan immoo mana hidhaa keessatti torcher ta'anii ba'an gaggeessitoonni ciccimoon mee amma fudhadhu ilaale amma fakkeenyaaf raasoo fa'aa fakkeenyaaf masfiin abebee fa'aa mana hidhaa keessa waggaa 10 meeqa turee ba'e nama cimaadha injiinara cimaadha daa'ima elementarii ta'e elementarii keessa ta'anii natti fakkaata yeroo biyya naannoo nuyi jiru keessatti piroojeektii gurguddaa qabatee karaa biyya keenyaa baase erga gurbaan sun bara sanatti karaa biyya keenyaa sana baasisee as karaa namni hojjennu har'a waggaa 16 17 18 ga'eera ilaalissoo gaggeessitoonni baay'een mana hidhaa keessatti torcher gaanii reebamanii cabanii caccabsamanii lubbuun isaanii kan hafte jirti inni kaan immoo har'a xinnoo kan tattaafatu immoo mana hidhaatti guuramee jira amma mana hidhaa keessa sabboontota 10,000 waltu jiru jechuudha nama tokko dhabe naan hin jedhiin ka jiru akkas garboomsataat akkasii godhe malee arfaffaa irratti immoo biyyaa baafaman achi keessa jiraachuu dadhabanii akkatti jiraannaa dhabaniitu kuno baay'een ishee biyya baqaa keessa jirti kaan immoo kuno biyya faranjii kana keessa jireenya isaanii immoo achuu barsiisota ta'anii jiru maaloo ta'anii jiru kanaaf baay'een isaanii immoo biyyaa baafamanii jecha kanaaf Oromoon hin dhabe naan hin jedhiin Oromoon qaba ture garuu immoo garboomsataatu baasee akkamitti garboomsataa kana ofirraa qolanna jedhiiti na gaafadhu akkamitti ofirraa qolanna jedhii na gaafadhu kan biraa Oromoon akka inni wal hubachuu hin dandeenye maaltu godhee hanga yoomiitti deemnaa kan jedhu waan hundumtuu xumuranii qabaata hin xumuramaa walis ni hubatamaa sabni kun reebamee garboomee dhaamee booda numa walitti dhufaa xumurri isaa dhiyoodhaa obsi. Maaloo yaa Waaqayyoo nuti si kadhannaa si qofatti yaadna sima ne maal qabna ati hin gammadu du'a namootatti lubbuu namaa tokko ilaaltu qoosatti eegi qulqullaa'aan kunoo sittoliyaa menga anuun jedhi maalo abbaa kiyyaa du'a gammalee kana maaloo nurra kaasi gadda keenya bisi mana booti keenya du'atti lafee nuti caalisi du'a gammalee kana maaloo nurra kaasi gadda keenya bisi mana booti keenya du'atti lafee nuti caalisi. Egaan daawwattoota keenyaa kun kallattiidhumaan isinii darbaa kan ture miidiyaa ODM irraati istiidiyoo ODM bareedaa miidhagaa kanarraa isinii darbaa ture ammas sagalee isinii ta'uudhaan yeroo itti keessumattuu akkasii dhukkubni kun balaa dhukkuba kanaatiin akkas dararaan akkasii ta'aa jiru kana keessatti as baanee walitti baanee hafuura walitti baafannee odeeffannoo walii qoonnee wal jajjabeessinaa. Akkuma kana gaa abdii hin kutatinaa wal jajjabeessaa lafuma jirtanitti xumura dubbii koorratti egaan Empire sun networkii saba keenyarraa kutee gidiraa adda addaa keessaa galchaa haa jiraatu iyyuu malee
waaqayyoo tiksee saba keenyaati saba keenya hin tiksa waaqayyoo abdiin kutannu kanaaf warri amantii keessa jirtan amantii keessan jalatti mana keessan keessatti waaqayyoon kadhadhaa fi waaqayyoo dhukkuba karaa adeemaa kana idem gochuu hin danda'a humni waaqayyoo waan inni dadhabe hin jiru humni waaqayyoo tikee ta'ee masaraa ta'ee sabaa cunqursaan garbummaa itti baay'ate kana baraaruu hin danda'a kanaaf uumaa keessanitti watwaadhaa fi kan humna hin qabneef isatu humna kan jilba hin qabneef isatu jilba kan beekumsa hin qabneef isatu beekuma kanaaf waaqayyo fuula dura kaa'aa fi namoota sagalee dhabaniif waaqayyo sagalee akka ta'u sagaleen waaqayyo sagalee namaarra hin caala humni waaqayyo humna namaarra caala kanaaf waaqayyotti kennaa dabarsaati biyya keenya Oromiyaa waaqayyo guddaatti kennaa waaqayyoof dabarsaa kennaa warri sodaa keessa jirtan immoo hin sodaatiin dhugaatti lubbuu kanaa fi foon kana gargar baasee qileetti buusuu kan danda'u qilee buusuu kan danda'u uumaa keessa sodaatinaa dhukkuba karaa deemaa kana sodaatinaa dhukkuba ka'e kana dhukkuba kana simbaraara waaqayyo yoo dhukkubsattee jirta ta'es yoo vaayirasii kanaan qabamtee ta'es waaqayyo si fayyisa waaqayyo na fayyisa jedhiitii amani kanaaf hin sodaatiin keessumattuu sodaa miidiyaa hawaasaarraa dhageessu kanarraa kan ka'e abjuurraa kaateen burjaaji'iin yoom dhufee na qabata jettee yaaddeen viidiyoo ilaaltee nahin niwusii dhaggeeffattee nahin waaqayyo si wajjiniin jira guyyaa waaqayyo addunyaa kanarraa si kaasuudhaaf jala muree qaburraa kan hafe akka tasaa hin dhufne waan ta'eef akka tasaa dachee kanarraa gadhiiftee hin deemtu. Dhukkuba kanaan deemta yoo jedhamee jala murame immoo ati sodaattee suuqa galtee ciifte addabaabayii irra dhaabattee karaarra dhaabattee konkolaataa keessa jiraattee xiyyaaratti ol baate maarsitti ol baate jalaa ba'uu hin dandeessu. Guyyaan muramaan guyyaan adda ba'e guyyaan ati addunyaa kanarraa lubbuu keef foon keetiin adda baatee deemtu har'a taanaan hinuma deemta. Kanaaf hin sodaatin sodaachuun mataansaa cubbuu guddaa hin sodaatin waaqayyoon qabda hin sodaatin waan jiru immoo dubbisi manage godhi bulchiinsa sammuu keetii qabaadhuun siin jedhaa saba keenyaaf waaqayyoon haa kadhannu waraana keenyaaf waaqayyoon haa kadhannu waraana keessan jajjabeeffadhaa yeroo isaan baballeessan waan xinnoo yeroo qeeqnu nutti hin gaddiinaa namni waraana isaa jibbu hin jiru namni dhaaba yookiin jaarmiyaa saba isaa jibbu hin jiru hundumaarra caalaa immoo waaqayyotu gaafa yeroon isaa ga'u hundumaa wal qixxeessa. Anis atis barreessineefis barreessuu dhiifneefis sagaleen dubbannes miidiyaan dubbannes dhiisnes guyyaan muramaan guyyaan adda ba'ee guyyaan waaqayyo itti saba keenya yaadatu hin dhufa. Sabni keenya kakuu qaba sabni keenya abdii qaba sabni keenya ni bilisoomaa. Egaan sinittin dheeresse natti fakkaataa gaaffii keessan hunda kan hin deebisne ammayyuu gaafataa kan jirtan jirtu yeroo biraa walitti deebinaa nagaan waaqayyoo isiniif ta'u jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa irratti nuu dubbadhu kan jettan immoo kan biraan akkuma kana beeksisan baasaa yaadanaa kennaa kanaachi fayyaanaa ta'a faaruu kana wajjiniin nagaattan isiniin jira. Gadif mata busu, boichi samati, QEERROO buka, domati sabaki, soda da jirachu, ufteti joleki. Nagati.